The first question on the WhatsApp is from Riyaz from Bangladesh, and he's asking the question, why Allah punishes people in the grave, as there is a possibility that this person may get acquitted on the day of judgment. Similarly, a person who is not punished in the grave Gaafii duraa WhatsApp irratti gaafatamte. Riyaadiitu Bangladesh irraa gaafate. on the day of Rabbi maaliif namoota qabrii keessatti azaba? Tarii namni kun guyyaa qiyaamaa badiirraa qulqullaawee carraa jannata seenuu qabaatu mala. Haaluma wal fakkaatu namni qabrii keessatti hin qixaaxamne guyyaa qiyaamaa sanitti carraa badiin itti muramuudhaa jiraachuu mala. Deebisaa. Gaafiin Riyaadiin gaafatamte. Tarii guyyaa qiyaamaatti namni tokko carraa badiirraa qulqullaawee jannata seenuudhaa waan qabaachuu maluuf qabrii keessatti maaliif Rabbiin isa adaba? Wanni kun haqa dabsuun ta'u? Tarii namni biraa ammoo qabrii keessatti osoo hin adabamin guyyaa qiyaamaa ammoo badiin irratti muramuu danda'a. Wanni kun sirriidha je'ee gaafate. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa kabajamaa keessatti suuraa Aali Cimraan suuraa 3 aaya 185 irratti kullu nafsin dhaa'iqatul mawt, lubbuun hundi du'a dhamdhamuuf deemti. Gaafni isin sawaaba waan daleedanii harkattan guyyaa qiyaamaati. Duba namni boru ibiddarraa fageeffamee jannata seensifame dhugumaan milkaawe. Jiruun addunyaa tanaa waan gawwoomaniini qananii xiqqoodhaa jedhe. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa suuraa Aali Cimraan suuraa 3 aaya 185 irratti ajriin dhugaa fi tan xumuraa tan namaaf kafalamtu guyyaa qiyaamaatti akka ta'e nutti hime. San jechuun ajriin xumuraa adabbii yowaahuu badhaasni xumuraa kan namaaf kennamu guyyaa qiyaamaati. San jechuun ati badhaasa wahii Rabbi biraa qabda taanaan badhaasa san keessaa muraasa addunyaa irratti argachuu dandeessa. Hamma murtaawee qabrii keessatti kan hafe guutuu ammoo guyyaa qiyaamaatti argatta. Adabbiis yoo qabaatte cinaa addunyaa irratti adabamtee cinaa qabrii keessatti adabamtee kan hafe guutuu guyyaa qiyaamaa fudhachuu malta. Haa ta'u malee ajriin guyyaa qiyaamaa namaaf kennamtu san tan xumuraati. Wantoonni kunniin sadan eega walitti ida'amaniin booda wanni ati harkachuu qabdu yookiin adabamuu qabdu guyyaa qiyaamaa siif kennama. Riyaad wanni gaafate qabrii keessatti adabamtee guyyaa qiyaamaa ammoo badiirraa qulqulluudhaa yoo ja'amte haqa dabsuun tahuu jedhe yookiin ammoo qabrii keessatti osoo hin adabamin guyyaa qiyaamaa yoo adabame hoo sirriidhaa jedhe. Wanni Riyaad gaafate tarii abbaa murtii dachii tanarratti bahinuuf sirrii tahuu dhabuu danda'a. Bakka nuti ilmi namaa akka xiyyaa fi keetii abbaa murtii taanetti adabbiin akkanaatun sirrii miti. Garuu wanni inni hubatuu dadhabe Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa beekumsi isaa kan daangaa hin qabne ta'uusaati. Rabbi ajrii namni hundi harkatuu qabuu fi adabbii namni hundi adabamuu qabu maal akka ta'e hin beeku isinitti fakkaata? Namni akka xiyyaa fi keetii beekumsa akkanaa kana hin qabnu. Anaa fi ati yoo abbaa murtii taane waan mudatuudhaaf deemu hin beeynu. Hanga abbaan alangaa dhufee rakkoo mudatte nutti himee ragaa dhiheeffatutti nuti waan tahuudhaaf deemu hin beeynu. Haa ta'u malee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maaliki yawmiddiin inni mootii guyyaa qiyaamaati. Inni ilmii ghaybii qaba waan if dura dhufuuf deemu hunda beeka. Namni tokko maal akka badhaafamuu qabuu fi kan biraa ammoo maal akka adabamuu qabu sirritti beeka. Ergamaan Rabbii jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama Rabbitti hin amaniniif kan waan gaarii hojjetu hundaaf badhaasni isaa dachii tanarratti isaaf kennama. Aakhiraatti badhaasa tokkollee hin argatuu ja'an. Tarii adabbii ammoo cinaa dachii tanarratti adabamee cinaa qabrii keessatti cinaa ammoo aakhiraatti adabama. Nama Rabbitti amaneef ammoo badhaasaa fi adabninis cinaa dachii tanarratti cinaan qabrii keessatti cinaan ammoo aakhiraatti tahuu danda'a. Kanaafuu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmii ghaybii qaba. Fakkeenyaaf Rabbi namni wahii adabbii isaa 50 akka ta'e ni beeka. Kanaafuu 10 dachii tanarratti adabee 20 qabrii keessatti adabee 20 hafe ammoo tarii aakhiraatti adabuu mala. Namni tokko fakkeenyaaf adabbiin isaa 10 yoo ta'e qabrii keessatti 20 hin adabamu. Kun waa mudatuu miti. Rabbi ilmii yowaahuu beekumsa waan if dura mudatuu qaba. Inni waan Rabbi ta'eef waan akkasii hin dalagu. Anaa fi ati garuu ilma namaa waan ta'aniif dalaguu malla. Kanaafuu gaafiin tun ilma namaatiif yoo gaafatamte fudhatama ni qabaatti. Garuu Rabbiif yoo gaafatamte fudhatama hin qabdu. Sababni isaa inni beekumsa fuulduraa waan qabuuf ilmi namaa hundi adabbii hangam akka adabamuu qabu ni beeka. Akkasuma badhaasni namni tokko walumaa galatti harkachuu qabu maal akka ta'e ni beeka. Adabbii fi ajriin ilmi namaa bakka sadan tanniinitti walitti ida'amee beekama.
sababa kanaaf qur'aana keessatti akka ibsametti guyyaa qiyaamaa namni murtii haqaa rabbiin kenname mormu tokkolleen hin jiru. Muslimni warri musliman tahinis murtiin san tan haqaatii miti ja'anii hin morman. Kuffaarri warri waan rabbii dide warri rabbitti hin amanne wayita azaaba seensifaman murtiin tun sirrii miti ja'anii hin morman. Murtiin itti muramte tan haqaa akka taate ni beekan. Wanni isaan ja'an maaf carraa takka qofa nuuf kennitee akka sirreeffanu nuuf hin goone. Carraa takka qofa nuuf kennii ja'an. Rabbiilleen yeroon san dabree jira je'ee deebisaaf. Gabaabumatti kun deebisaa gaafii tanaati. Got injustice. They will only ask Allah that why don't you give us one more chance? And Allah will say it is too late. This was in brief the answer to the question.